Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota YouTube kooti akkam jirtan annagaa kooti alhamdulillah turtii yeroo dheeraa booda walitti deebina jira jechuudha. Jira jirtuuf yaadamtanii jirtu baay'ee si yaadeen jira hordoftoota kiyya qaalii. Nagaa keessanii annagaa kooti alhamdulillah eessa badiyyettanii na iyyaafachaa turtan irra hedduun keessan jechuudha. Kunoo deebi'ee dhufeetiin jira gaafii yookaan ammoo hojii keenya itti fufna jechuudha. Isinis gaafii qabdan gaafachuu ni dandeessu hamma danda'amaa ta'etti. Anis kan isiniif deebisuu tahaa jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf ji'a tokko oleef YouTube irratti viidiyoo hojjechuu dhiiseetiin ture jechuudha. Egaa har'a immoo waan tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Oduu isinitti hin dhedheerasu jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa viidiyoo kanaatti dhaggeeffadhaa. Yoo xiqqaate daqiiqaa 5 hin caalu jechuudha. Viidiyoo hin dheeressu. Waan baay'ee haalaan isin barbaachisaa ta'edha waan ta'eef isaan dura mootuu namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kootaa isinin jedha. Haga xumuraatti viidiyoo dhaggeeffadhaa na waliin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma jalqaba isiniif himuu yaaletti jechuudha. Har'a kan inni isinitti himu mana koldarii isaa hidhuuf warri beektan beektu jechuudha. Yookaan ammoo fuuldura isaa kana tuggoo lamman sana dhaabanii akkasumas irra keessa sana sirreessuuf bifa irratti mul'atu jechuudha. Kana hojjechuuf qarshii hagam barbaachisa maal barbaachisa jechuudha ka jedhu namtoota waan gaggaafataa turtan jechuudha. Anis gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan amma danda'amaa ta'etti kan isiniif ibsu tahaa jechuudha. Egaa isin sirriitti viidiyoo dhaggeeffadhaa akkasumas like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaafii yoo qabaattan ajajattus gaarumus komentii barreessuu hin dhiisinaa jechuudha. Egaa har'a kan waliin ilaalu jechuudha. Bifa argaa jirtan kanaan girfii osoo hin taane tuggoo lamman san koldarii isaa jechuudha. Isa dhaabuuf qarshii walii gala hagam barbaachisa simmintoo kana fakkaatan jechuudha. Kan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa isin fayyada. Jalqaba irratti mana akkas gochuudhaaf tokkoffaa irratti feerroo isin barbaachisa. Lammaffaa irratti ammoo simmintoo isin barbaachisa. Sadaffaa ammoo ashawaa isin barbaachisa jechuudha. Ammas arfaffaa irratti kan isin barbaachisu istaaffaa kan jedhamtu kan shiboo walitti hiitu jechuudha. Isee muraasa kan barbaachisu tahaa jechuudha. Sana booda kan barbaachisu gatii harkaatee jechuudha. Kunneen hundisaa waliigala meeqa tahaa kan jettan yoo ta'e ammoo tokko tokkoon kan isinitti himu tahaa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya qaalii bifa argaa jirtan kanaanii ka suuraa irratti mul'atu kana fakkeenyaaf akkuma arguu jirtan kuni tuggoo lama dhaabamee jira jechuudha. Wanti tolfame sun ammoo sibiilaan kan hojjetamu feerroo jechuudha. Akkasumas mataa irratti akkuma duraan feerroon nama 1500 gale kun 1200 ture innis dabaleera jechuudha. Kanaaf egaa kan isin barbaachisu kanneen jechuudha. Itti aansee ammoo simmintoodha. Feerroo isinitti himeera. Itti aansee kan isin barbaachisu simmintoodha. Simmintoo ammoo hanga simmintoo keeshaa yookaan ammoo kuntaala 7-8 isin barbaachisa jechuudha. Gatiin simmintoo ammoo yeroo ammaa kanatti haga qarshii 2000 yookaan ammoo 1900 kan inni bitamaa jiru jechuudha. Ashawaan illee akkasii ashawaan illee akkas kan barbaachisudha jechuudha. Ashawaa tiyoottaa xiqqaa tokko kan barbaachisu ta'a jechuudha. Ashawaa tiyoottaa xiqqaa tokko jechuun ammoo haga qarshii 5000tiin bitamti. Ashawaan kun bifa lamatu bitama. Tokko ashawaa xaxariidha, tokko immoo kan simmintoon laaqame bakkee isaarra lassanamudha jechuudha. Ishee ammoo gimmaashii olii gala immoo ashawaa gara qarshii 10,000tiin kan bitamu ta'a jechuudha. Ashawaan qofti 10,000 gaafachuu ni danda'a jechuudha. Ammas kan itti aanu ammoo shiboo wayitaaftee kan ittiin feerroon kun hidhamu jechuudha. Olirraa sixxe sentii 50 yookaan ammoo 25 kan hidhamtudha jechuudha. Ishee kiiloo 10 kan barbaachisu ta'a jechuudha. Kana qofa isin barbaachisa jechuudha. Waliigala isaa xiqqaatee haga qarshii 50,000 dhaquu ni danda'a. Garuu akkaataan ittiin isinitti himaa jiru kuniif akkaataan namni isinitti himu adda ta'uu danda'a. Maaliif tokko ta'uu hin danda'u. Wanti gabaa irratti gurguramu kun eessattiyyuu wal caala jechuudha. Yeroo hedduu waan akkasii isinitti himaatiin jira jechuudha. Ana akka naannoo kanaatti hundaa'ee tani kan isiniif himu jechuudha. Kanaaf egaa baajanni kun yoo walitti hidha'ame kana fakkaata egaa mana koldarii isaa hidhuudhaaf girfii qofa osoo hin taane irra keessa sana qofa hidhanii akkasumas jala isaa fi lafiitii sana xiqqishoosii akkaataa koldariin sun dhaabbatuuf xiqqoosii liishoon fi lafiitii waan barbaachisuuf sanaa wal qabatee dhakaa xiqqishoo barbaada. Kana waliin egaa qarshii 50,000
isin ni barbaachisa jechuudha. Kanaan koldarii fi lafiitii hidhachuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda kan itti aanu ammoo girfiidha jechuudha. Jalqaba kun ka'u malee girfiin manni jalqabamuu hin danda'u jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo kana keessatti wanta hin irraanfadhe yoo jiraate yookaan ammoo wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii jalatti na barreessaa. Subscribe, like, share gochuudhaan hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa isinin jira. Isinan jaaladhaa. Gaafii keessan koomentii jalatti naa ka'a. Anillee gaafii keessa irratti hundaa'ee waan isin barbaachisu kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Ammaaf turtii gaarii.